Bagana ganduftan. Bagana gannuita. Egaa guyyaa kaleessaa sa'a booda xalayaa dabalii miindaa jedhu isiniif kenneen ture. Garuu fuula keessan yeroo ilaalu akkasumas komii dudduubaan dhufu tokko tokko gaafa ilaalu gaaffii waan qabda wayiitu natti mul'ate. Maaliif walii keessanitti haasoftu? Gaaffii yoo qabaattan kallattiidhumaan anaan haasofsiisuu hin dandeessanii? Maaliidhaan isin dudduuba deemtanii haasoftan? Kanaafiyyuu guyyaa irraa gaaffii keessan akkasii na gaafattaniifidha kanaan walgahii kana qopheesse jechuudha. Yaada keessan sodaa tokko malee ifaaf bilisaan akkanaa wajjin haasoftanii barbaadaa jechuudha. Maaltu isinitti hin tolle, maaltu isin hin taane, maaltu garaa isin hin geenye, maaltu fedhii keessan miti. Ifaaf bilisaan natti haasa'uu dandeessu jechuudha. Ani gaaffii hin qaba. Tolee gaafa. Wanti isinitti hin tolle maaltu jira yeroo itti wanti nuti waan nuuf guute fakkaata. Garuu dabalii miindaa keenya kan qulqulleessitu tokko gadidha. Nutis ganama dhufnee galgala baana hojii irratti dadhabaa oollee ilaalaa oollee. Garuu hanguma qulqulleessitu tokko nuuf dabalamu yeroo dadhabu baay'ee nu gaddisiisa. Gaaffii kee kanumaa? Ammaaf kanumaadha. Jalqaba gaaffii kaasuun dura rakkinni koo maalidha jettanii of ilaaluun dirqama keessan ture. Walii galee irratti maal balleesseen miindaan kun naaf dabalame kan jedhu dirqama keessan ta'uu qaba ture. Maal godhee hojii akkamii hojjedhee maal balleesseen walii galee irratti kanaafiyyuu dudduubatti deebitanii waa'ee keessan ilaaluu qabdu turtanii jechuudha naan gaaffii kana gaafachuun dura. Yaada sirrii kaaftee ati. Maali? Ishee hojjechuu dadhabnee nuti as keessatti. Dhaabbata kana keessatti immoo ishee bu'aa buusaan jirru nuti. Isheetu gufuu nutti ta'e qofa. Maali? Sirrii kaaftee. Agamu isin haasofsiisaan jira sii. Walii keessanitti akka isin haasoftaniif miti. Kanan guyyaa irraa asitti isin barbaadeef kallattiidhumaan dhimma qabdan akkana anaan haasofsiistaniif. Qulqulleessituu gaafa jettu ofii keetti deebitee otoo of ilaaltee gaarii natti fakkaata. Maal gochaa jirta? Si haasofsiisaan jira bara. Maal gochaa jirtan siin jedhe? Yoo nama kompiitara kootti bishaan naqxee faayila jiruuf hin jirre balleessiteetta ta'a. Ansi faana iyyuu mataa na dhukkubseera. Lakki akkasuma goone bishaan itti naqni qulqulleessaan ture. Kana caala kamitti balleessuu barbaadde? Yoon dogoggore dhiifama. Ijaan fuunee lana. Wanti sirraa eegamu manicha qulqulleessuudha. Lafa akkatti qulqulleessituuf malee kompiitara koo akka tuqxuuf immoo namni si ajaju hin jiru. Dhaqiitti akkuma bartetti hoogganaa keetiif waan dadhabuu fi qabdu dadhabiiti. Sadarkaa kee ol guddifadhu. Maal sin argine sitti fakkaate? Waaqayyoon sodaadhu akkasiin jedhin maaloo. Aayitii baradheera. Kanaafuu isaan hin ari'anii anaan naqa cabu jettee yaadda taanaan garuu tasumaayyuu hin dogoggoriin. Kun bakka nuuf maludha. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maal akka jechaa jiru sirriitti hin beeka. Waan hundumaayyuu hanga ati beektu hin beeka bara. Waan ati hoogganaa kee wajjin goote waan hin beekne sitti fakkaata? Kana hunduma kaseera naaf. Homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Xinnoo ishee waaqan sodaattaniisi. Gaafa waa'ee komii ishee irratti kaastan xinnoo waaqan sodaattanii.
daballi mindaan kun isin ilaallatee yookiis hojii keessan madaalee otoo hin taane sababii waaqa sodaadhe. Komii daballi mindaa irratti kaasuutiin dura hojiin koo maal ture maalan balleesse kan jedhu otoo dursiistanii gaariidha. Kanaafiyyuu ammallee kallattiidhumaan gaaffii qabdan gaafadhaa. Eeyyee gaaffii qaba. Akkuma obboleettiin dubbatte waan tokkotu naan galle anaaf. Ammuma qulqulleessituu tokko dhaabbata kanaaf bu'aa buusaa hin jirru nuti. Maal jechuudha amma? Rakkoo biraatu jira taanaan seeraan nutti himu. Yoommoo kana sababa gootanii nu ariitanii firoota keessaan fiddu ta'e sigaa nutti dandeessu. Ati keessumattuu arrabaan qaba afaan qaba jettee haasoftaan waa'ee daballi mindaa kanaa. Ati guyyaa meeqadha kanatti dhuftee kompiitara bantee beektu? Guyyaa meeqa yeroodhaan argamtee beektu? Keessumattuu waa'ee isheedhaaf yeroo haasoftu xinnoon isaa lafattu ati. Maal gochaa jirta? Qulqulleessaan jira. Achumaan immoo kompiitara isaa jira. Akkasii? Eeyyee. Maali durumaan qaqqabaasaa beekta moo akkamitti barte? Eeyyee, ayitiin baradhe. Waaw! Baay'ee namatti tola. Kanaafuu yeroo mara kompiitara koo kan banu sii jechuudha. Eeyyee. Haa, ilaa waan tokko sitti hima. Kana booda jechuudha. Harka keessan xurii kanaanii jechuudha kompiitara kootti akkam. Teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessii waajjira kootiin dhaabbate. Ayitiin barattee maaliif ittiin hojjettu ture? Nama dhibda. Booda immoo kompiitara isaa bannee maalii inni barfatee dhufaa haxee hooganaatti akkas jechuuf. Na dhaggee ammas irra deebi'een sitti maa kompiitara kootti akkam bulu bayinarraa. Bayinarraa! Tole dhiifama. Dafi. Amma gaafa biraa hin qabda yoo ta'e kallattiidhaan gara hojii keessanitti deebi'aa. Ifamaa tokko wanta waan hundumaa hin beeknee fi waan hundumaa hin argine ta'ee akkasinitti hin mul'anne. Tokkoon hojii keessanii adda baasee beeka. Harka xurii kana kompiitara kootti akkam buune teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessitii bayi. Tole? Lammatamma ayitiin barattee maaliifiti hin hojjettu reetti? Ayitii baratte miti? Kana malee kompiitara baradheera. Isaan ari'amanii ani immoo bakka isaanii bu'a jettee yaadda taanaan kun tasuma siif milkaa'uu hin danda'u. Kana hunduma isaa seeraan naaf qulqulleessa. Homaas arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Kana booda sa'aatii 2 walakkaa nan dabarsee dhufe gara waajjira kanaan seenu. Akkasumas sa'aatiin itti waajjira kana baatan yookiis hojii kana baatan galgala sa'aatii 11 walakkaa ta'uusaa beekama. Egaa hojii keessan kana booda sirriitti akkasiin sirreessan abdii qaba jechuudha. Akka kanaan dura akkasiin hin goone abdiin qaba. Walii galee